dhaabate jedha Oromoo. Farsoo dhuguu malee maaloo taap godhaa nagalchaa toon taane lubbuu taalla. Haqqiin kana dubbachiise rabbiin haqqi dabqa namaa kana rabbiin akkuma ta'e nama harkaa baasa. Wallaahi namni dubbii dhugaa dubbatu dubbiima tokkorra deema. Namni dubbii sobaa dubbatu moo waa sagal waliin laaqata. Dubbiin jarri dubbataa jiran iyyuu nuuf bareedaadha. Dhugaan akka haaraatti hin baatee dhugaa fi haarri karaa hin baatu nama jedhanii nama maal beektaa namoota warra shakkaman kana deeggaruu dhufanirraa galgalallee waa baay'ee argan nama deeggaruu dhuferraa dubbii afaan isaanii keessaa ragaa baafachuudha akkasitti malee haaranii arrabsuun hin barbaachisu. Naamusa godhannee dhugaa barbaanna. Dhiiga obboleettii keenya barbaanna. Ishiin hunda keenyaaf obboleettiidha. Akka obboleettii keessanitti akka wajjin dhalattaniitti akkasitti tasgabbooftanii dhugaan kun ragaa qabachaa deemuu gaafa namoonni yaada deeggarsaa warra shakkamanii kana fidanii dhufanii viidiyoo isaanii sagalee isaanii waraabbachaati ragaa qabatanii ragaadhaan deemu baratti ragaadhaan deemanii waan ta'eef akkasitti yaaduu akkas godhuun gaariidha. Bareeda malee wallahi yaada bareedaadha dhugaa. Waan barbaadan jedhanii nu arrabsaa jiru haa arrabsan. Arrabarraas dhimma hin qabnu. Wallaahi dhugaa dubbachuuf taanaan immoo nama hayyaanaa nama saalfannaa bakka kabaja beeknaa malee wallaahi dubartiin keenya iyyuu hin beektu dhiiradha. Karaa kanaatti namni gadi walii jedhu hin jiru. Irra dabarsuu jaar bareedanii dhimma siyaasa himeeti. Asa maal jettanii yaadni isinii qabachuu qabdanii nu amma wanni gochaa jirru abaluu balleessee abaluutu yakkamaadha jecha abaluu shakkamaadha yeroo jechaa shakkamaan amma wanni murtiitiin ragaan irratti waamee shakkamaa kanarraa shakkamaa kanarratti ragaa qindeessa irraa shakkamaa kanarratti namoonni ragaa of harkaa qabdan ragaa barbaada. Ragaa sirriitti qabadhaati. Shakkamaa kana gara seeratti akka dhiyaatu. Shakkamaan kun nama sadii eeyyaadha akka qottane. Isaan bakka fidan hin beeku. Maadaamii ishiin biratti duutee dhassanii fi namoota tokko hiriyaa jettan tokko immoo abdii jettan namoota ragaan bira jijjiiru. Ragaawwan qabatamaa ragaa kana balleessuudhaaf immoo sadarkaan isaan deeman ragaan immoo isaafuu jira. Balleessuudhaaf sadarkaa isaan deemanis ragaan jira. Isa qindeessanii duula tiwutariitti jabaachuudha. Inni lammaffaa immoo akka Oromummaatti akka namummaatti akka lammii kamiitti nuyi duulli namarratti duulaa jiru hin jiru. Nuyi garuu dhugaa barbaachaaf duulaa jirra. Duulli keenya dhugaa fi dhugaa barbaacha qofadha. Amantii irratti duulaa hin jirru. Nama dhuunfaa irratti duulaa hin jirru. Shakkamaa irratti duulaa jirra. Qaamolee seera haqa jallisan waan adeemsa seeraa keessa hin darbin
hojjetanii irratti duulaa irra. Mee ijoollee asuma mee konkolaatanii nama konkolaatanumtuu nama horgute bakka sanii kan dhufee kaasu ambulaansidha. Ambulaansinni ogguma san iyyuu ragaa jiru achitti galmeessanii hospitaala keessatti ragaa sun waan ittiin du'e iyyuu beekamu jechaadha. Walumaa argamu iyyuu ragaa san galmeessanii dhiitidha. Reeffillee gaafa karaa deemu ragaa san qabatee namni reeffa fudhatu suni ragaa san qabatee deema. Amma garuu kan ta'aa jiru poolisiin gaafa reeffa san mana maadaamitti isaa duutu isaan biratti isaa duutu qorannoo maalii geggeessee ragaan qorannoo poolisii sanii immoo maal jedhaa maadaamii biratti oduuti maadaamiin kun maal gooteetidha mucaan kun of ajjeeste ishiin immoo ishii biratti du'uu ishii ofii ishiitti of ajjeessuu ishii maadaamittiin immoo ragaa maalii qabdi ragaa maalii fiddee uummata amma kanaa dhugaa ishii barbaaduudhaaf duulaa jiru kanatti maal himti wanni ishiin himtu maalidha warri dura ishiitti dhiyaatanii maallaqa ishii irraa guuranii maallaqa ishii harkaa fixanii gaafa ishiin dhangalattee qophooftuu maallaqa ishii dhoowwatanii wayiin deemtee nuu himattiranii tankaara fi irratti fudhatan. Shakkiin ani qabu tankaara fi irratti fudhatan yoo ta'e jarri kun seeratti dhiyaatanii lakkii nuti ofii wajjeesti ragaa qabnaa nuu miti kan ajjeesidhanii difeensii akka godhan. Inni kun karaa kamiini karaa seeratti namni kan hubachuu qabu daandii seeraa daandii dhugaan obboleetti keenya mul'atu kana sirriitti cimsinee baasutu nu barbaachisa. Akka Oromoo tokkootti jechaadha. Akkasitti dhaqanii yaaduun irraa jiru warra dubbattanillee akkasitti yaadatii dubbadhaayi. Sagalee waan nagaamu natti fakkaata. Mee sagaleen nagaama? Hin nagahamaa jira. Sagaleen sirriidha hin nagahama. Wanti nuyi nama hunda walitti qabne wanti jechaa hin jirru. Nuyi hin shakkine shakkidha. Shakkamaa keenya nuuf haa baasanidha. Haa shakkamaa eedda okee nuyi shakkamaa miti ta'ee eedda jedhaniiti. Maaliif amma fakkeenyaaf mana madaamaatti duutee haa jedhan mana madaamaatti duute wallaahi madaamni akka ittiin gadi nama hin baastu maaliif isheenis bor waan itti gaafatamummaa qabdu wanti mana madaamaas hin jiru waan tokkotiin of ajjeefte lakki mucaan keessan of ajjeeste jedhanii viidiyoo tokko waraabanii innaa isheen of ajjeeftu bara amma bara teekinooloojiin tottole kana kan kutaa 2-3 hin baranneeyyuu viidiyoo waraabuun akkamitti namni viidiyoo waraabennaa isheen of ajjeeftu viidiyoo waraabennaa namni ulfaa yookaan ulfeessanii gadi baasan yookaan viidiyoodhaan xobbolanii gadi baasu ishee duute kana akkamiin viidiyoo ishii waraabuu dhiisan madaamiin immoo akkamittiin poolisii amma tokko eengadda maal jedha niitii abdiitu geessee sarakkabee jedhu niitiin abdii poolisiidha moo kan isheen geessitee sarakkabdu mucaan kan duute manuma akka biyya kanaatti mana hijaazaa kan jedhamutu jira akka biyya arabaatti jecha manuma hijaazaatti duute waan kan duute kan ajjeese Allahu aalam rabbitu beeka nama ajjeese saa ta'u ofiin of ajjeeste saa ta'u namni kun akkamitti nama fakkeenyaa mana kiraayitti namni wal gashee jiru dubbiin kun akka dubbii ta'u hin beekamu viidiyoo qabatamaa tokko gadi baasanii akka ittiin duute jedhanii maaf hin dubban utuu harki namaan ajjeesne ta'e utuu keessaa hin qaban ta'e maaliif hin dubbatan lakki immoo dhugaa barbaanna maal nu gootii jedhaniitu akkuma jedhan sana maal nu gootii nuun jedhanii tuffiidha malee namni akkamittiin viidiyoo har'ayyuu boriyyuu mucaan kun shakkamaa hin qabna dhugaa jirtu gadi bahee haa ba'u dubbii baxabbatu dhiisee yoo iddoo kana deeme iddoo kanatti kana dubbata yoo iddoo kana deeme nama meeqa fidan dhirsa shi mucaa tokkotu dhirsa meeqa fidan amma kaleessa tokko immoo asuma keessa taa'ee ani dhirsadhaa jedhe viidiyoo bayii jedhani eessaa viidiyoo akkamitti namni abbaa manaa ofii miti bara amma fireendii jedhaniyyuu wallaahi nama guyyaa tokko faana nyaatanii kan faana ciisan miti jecha akkamittiin gadi bahee viidiyoo mul'achuu dubbii yoo narra barbaade dubbii himadhu jedhanii mucaa wayii viidiyoo bayiitii meestii dubbadhu jedhan
jara yoo ta'e osoo banii namuma hin beekne karaarraa qabanii birrii 30-40 itti kennanii kootutti nu dubbadhu jechaanii jiru. Isin hin amaniina. Nuyi dhugaa man deemna, dhugaa keessan qabadhaatti deemna. Dhugaa keenya qabannee deemna. Hin qallatti malee hin baddu abshira. Namni dhugaadhaan deema. Akkuma jedhan sana utuu nama jaha gashine nama du'ee jedhee Nuuraddiin jedhan sun. Kan ishee kanaas utuu dhoskanii gashanii jiraatanii hinuma danda'u. Garuu haqqiin miskiinummaa immoo hin teessu qaba. Mucaa kana olii gadi godhan biyyarraan biyyatti dabarsan asitti fidanii waa meeqa godhan maatii ishii takka mucaan kun bilbilaan bara amma bara teekinooloojiin tole bara isheen hin baranne iyyuu bilbila beeksisabaa dawwaltu waa meeqatti waa qabanii takka beeksisaba ishee dubbisteen beekti mucaan kun. Kanaaf iyyuu haqqiin inuma baatii abshiraa jabaadhaa walaa jajjabeessu mucattisiifan jedhan kana jabeessa. Gootitti jabeessa wallahi isheen gootadha. Annama akkasii takka hin agarre dubartii taate jechaadha. Kanaafuu isheen nu jajjabeessaa nu jabaadhaa daraa duubatti hin deebi'ina nuyi humna qabnu isin faana jirra. Wallahi dubbiin Haacaaluu fi duutii Haacaaluuf duutii intala kanaa tokko walitti nama fakkaata. Haacaaluullee kan nyaate Oromoo, mucattii kana kan nyaate illee Oromoo. Kanaaf iyyuu adaraa keessa adaraa akka jarri nuun jedhanii nuun godhina ifuma nuu baasaa nuu iyya miidiyaa adda addaa irratti nuu iyya. Amma akka iimeelii jedhame kanatti iimeelii kana olii gadi viidiyoo waraabame kana olii gadi addunyaa galabbata. Humaa nuyi nama 70-80 yoo taane numa inshaallah hin mo'an. Haqqiin nu mo'achiisa malee nuun haqqiidha kan nu mo'achiisu malee baay'atanii miti. Baay'atee farreettiin fe'an jedhan baay'atee miti inshaallah. Haqqiitu nu baasaa jabaadhaa daraa keessa wantan isiniin jedhu kanaadha. Duubatti hin deebi'ina. Mucittii kanallee faana nuu dhaabadha. Humna qabnuun immoo abshira waliin jirra. Wallaahi akka koottaan waanan qabuun isin biran jira inshaallah. Kanaaf iyyuu nu jabaadha. Dubartii biyya Arabaa jara isheen kun duutee baddeetti hin deebitu. Jarri kun borbooda waa biraa fidu. Maal nu gootii jedhaniitu waan barbaadan godha. Warri immoo jala fiiganii baga rabbisii baase jettan mee mazrajaa kam qaba? Maal waraqaa kamtu kennameefi rabbisa baase? Asitti immoo dhuftanii afaan hin baniina. Nu dhaggeeffadhaan waan barbaanne ibsachuu mirga qabna. Miidiyaan kan tiiktokiin kan keenya, maqaan kan keenya, afaan kan keenya, wanti isin gashu hin jiru. Waan barbaanne dubbachuu mirga qabna nu. Mirga guutuu hin falman. Yakkamaa shakkineerra. Wanti dhufu hin jiru jechaadha. Kanaaf iyyuu adaraa ijoolleen biyya Arabaa jirtu. Adaraa ijoolleen mana madaamaa jirtu. Birrii keessan har'as boris kanan isinitti mo'an edda torbee tokkooti hinumaan iyyi koo dhagahamuu dide malee jechaadha. Adaraa of xanaqqaqa. Birrii keessan beeksisabni keessan haa nyaatanii beeksisaba keessanii erga. Nama ni kaa isinirraa hin qabne, nama beeksisabni keessan beekee hin jirre, nama oddoo itti qabattan hin qabne birrii keessan ittiin kennina. Wallaahi jaalalli isaa karaa fedheen isin haa baasu. Yoo birrii malee isin jaallatta ta'e okay. Birrii koo beeksisaba kootti naa ergi. Ati na gargaari jedha. Ofiin mana Arabaa keessa foqoo guxxanii inni nyaata hojjetu, inni shintibeetii dhiqu hojjettanii ijoollee dhiiraa hin qallabiinaa. Jarri hin quufani. Jarri hankeenya amma biyya Arabaa kana maali beekta? Araboonni nadheen isaanii wallaahi gadi baasu miti. Yoo namni waa hojjetu dhiirri dhufe jecha gola keessatti ittisu jechaadha. Nutoo dhiirri keenya yoo nuyi hojii dhabnee mana teenya jechaadha. Inni maqaa fireendii jechaadha. Isayyuu irsummaallee namarraa hin qabu fireendii isa jedhan sana malee. Takka of nyaata. Takka silaa inni dhiirri biyya Arabaa jechaadha. Wallaahi dhugaa dubbachuuf taana dubartii 3 gadi wanti qabu hin jiru. Yoo ishee kana arge ishee kana fakkaata. Yoo ishee kana arge ishee kana fakkaata. Kanaaf iyyuu of xanaqqaqa hin jiru bakka. Hunduu birriin diina namatti taate. Birrii keessan beeksisaba keessanitti ergadha. Haa nyaatan miskiinadha. Jaratu horii isinitti gurguree isin fide. Jaratu abidda meeqarra foqoqee isin fide. Kanaaf iyyuu haa nyaataniitti erga. Dargaggeessa biyya Arabaa isaa nama nyaachuu baretti hin kennina. Haa nyaatu beeksisabni keessan. Wallaahi beeksisabni keessan yoo nyaate illee rabbirraallee nama biraallee jeezaa qaba. Ijoollitti warra beeksisaba akkas gootedha. Yoo harka duwwaa galte illee wallaahi hin fudhatan. Amma kaateetu harka duwwaa kee galtee dargaggeessa biyya Arabaa qallaba. Inni silaa siyyuun beeku siin jedha.
beetasamni kee humaanuu hin goone jedha warri beetasamni humaa waan nama godhan hin qaban si haa arrabsan malee inni ollaa maal siin jedha waggaa amma kana edda biyyaa baate maal gootee beetasaba ishiiti.